Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtoota fi jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoos kan jaallatu hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nagaa Waaqayyoo akkam jirtu, akkam yeroo kana geessani. Ameen. Waaqayyo gooftaan keenya jaalalaa fi arjummaa isaatii yeroo kanaan kan nu ga'e maqaa Waaqayyo kan galateeffamee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u bara baraan. Ameen. Guyyaa har'aa kana keessummaa Abrahaam kutaa lammaffaa isaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Qophii keenya kutaa lammaffaa kana keessattis gaafiiwwan gaafattan hundumaaf haala gaariidhaan deebii gahaa argachuu dandeessu waan ta'eef hanga xumura qophii keenyatti akka nu hordoftan asumaatiin isin affeerra. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo akkuma beekamu chaayinaaliin dhangaa lubbuu irratti waan isin hin galle gaafachuu ni dandeessu. Chaayinaaliin kun chaayinaalii keessanidha, chaayinaalii keenyadha, kan hunda keenyatidha. Kan irratti waliin barannu, waan nuuf hin galle kan irratti gaafannu, gaafiiwwan shakkitoonni kaasan, mormitoonni kaasan kan irratti waliif deebii deebisnuu fi kan itti amantaa keenyatti itti cimnu waan ta'eef maatii kan taatan hundumti keessan warra maatii hin ta'aniif sheer gochuudhaan akkasumallee maatii taatanii gara chaayinaalii kanaatti kan dhuftan hundumti keessan baga nagaan dhuftanii sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'atii waan isin hin galle gaafadhaa. Yeroo faarfannaawwan haaraan yeroo hojjetame kan itti isin biraan geenyu barnoota wangeelaa kan itti isiniif dabarsinu, gaafiiwwan shakkitootaa kan irratti isiniif dhiyeessinu, kan gaafii isinitti ta'e kan irratti gaafattan waan ta'eef hundumti keessan sabiskiraayib gochuudhaan sheer gochuun nu deeggaruudhaan waliitiin taanii sagalee Waaqayyoo haa barannu, chaayinaalii kana haa guddisnu isiniin jenna. Keessumattuu egaatii ijoolleen Oromoo afaan isaaniitiin barachuu irratti xiqqoo waan duubatti harkisan fakkaatu. Sababiin isaa egaa namoonni baay'een gara sagalee Waaqayyootti koottaa sagalee Waaqayyoo baradhaa gaafa isaaniin jedhamu. Addunyaas kan filatan jiru chaayinaalii addunyaa duukaa kan bu'an waan jiraniif egaa isinis waamicha kanaaf irraa kana dhageessanii gara kanatti dhuftanii sagalee Waaqayyoo akka barattan isiniin jenna. Maarree isinis egaa chaayinaalii kanarratti egaa sagalee Waaqayyooti kan isin barachaa jirtanii gaafii isin dhibe hunduma gaafachuudhaan deebii argachaati kan isin jirtan jechuudha. Ammas irra deebi'uudhaan waan isiniif hin galle jira yoo ta'e akkasumallee gaafii shakkitoonni isin gaafatanii kophaa keessanitti dhiphachaa jirtan yoo jiraate gara keenyatti fiddanii irratti waliitiin mari'achuudhaan macaafni qulqulluun maal jedha kan jedhu barsiisota wajjin irratti mari'annee gaafiisaa deebiisaa kan isiniif deebisnu ta'a waan ta'eef kallattumaan egaa isinis waan isin hin galle waan gaafii isin ta'e manaafiqoonni yookiin shakkitoonni gaafii isin gaafatanii kan isin dhibe isin madaaluudhaaf isin gaafatanii kan isin rakkises yoo jiraate karaa teelegiraamii isaa ta'u karaa chaayinaalii yuutuubii dhangaa lubbuus koomentii jalatti isaa ta'u akkasumallee waasaappiidhaan egaa karaa keessaa gaafii sana gaafattanii kallattiidhaan deebiin isaa immoo karaa chaayinaalii dhangaa lubbuu deebi'ee kan isin qaqqabu ta'a jechuudha. Egaa dhuguma isaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee irra deebiin dubbachaan ture, har'as yeroo dhumaaf nan dubbadha jechuudha. Addunyaan kun hin darbiti. Addunyaan kun dhumni ishee hin bareedu. Amma barbaanne yoo bareenye, amma barbaanne qabeenya yoo qabaanne, amma barbaanne beekumsa yoo qabaanne beekumsi keenya du'a nu oolchuu hin danda'u. Kanaaf du'a bara baraa jalaa kan nu oolchuu danda'u sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo koottaa baradhaa isiniin jenna. Keessumattuu jechuudha namoonni baay'een gara chaayinaalii kanaatti dhufanii sagalee Waaqayyoo barachuudhaaf egaa osoo fedhii qabanii gara kanatti kan hin dhufne baay'een isaanii jiru. Ilaalanii kan deeman baay'een isaanii jiru. Sabiskiraayib gochuudhaaf jechuudha. Sabiskiraayib gochuun akka waan dhagna isaanii yookiin foon isaanii kutanii namaaf kennanitti kan laalan baay'een isaanii jiru jechuudha. Ijoollee Waaqayyoo akkasitti hin laalina. Nuti kan hojjechaa jirru, ani mataa kiyya kan hojjechaa jiru inni guddaan akkasii sagalee Waaqayyoo barattanii. Qarshiidhaaf osoo ta'ee chaayinaalee addunyaa bannee addunyaan waan itti ooltu gabaasaa otoo oollee nama 50,000, 30,000, 40,000tu daawwata. Gama qarshii otoo barbaachisaa ta'e waan hundi nuuf guutee miti ijoollee Waaqayyoo. Waan hundi nuuf guutee miti. Istiidoon keenya waan hundi nuuf sirratee miti. Sagalee Waaqayyoo akkasiniif darbuu fi
akka isin barattaniif nutis galaa lubbuu keenya akka qopheeffannuuf inni guddaan tajaajila afaan kanaatiin sabni hundumtu sagalee waaqayyoo akka dhaga'uufidha. Akkasuma barsiisonni hedduun beekumsa osoo qabanuu dhokatanii karaa ittiin sagalee waaqayyoo kana namaaf dabarsan dhabanii ta'an waan jiraniif isaaniin gara tajaajilaatti fiduudha. Akka isin tajaajilan gaafii isin gaafattaniif deebii akka isiniif laatanidha kaayyoon isaa inni guddaan malee isin irraa barbaachisu. Subscribe gootanii sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuun gatii kan isin kaffalchiisu miti. Gatii isin nu kaffaltanis isin irraa barbaadnu isin jiru jechuudha. Isin kan barbaachisu gaafii gaafattanii barachuudha kan isin irraa barbaachisu. Beekumsa gahaa argachuun isin barbaachisa. Gaafii shakkitoonni isin gaafatan boru galaa lubbuu keessanii qopheeffachuudhaaf har'a sagalee waaqayyoo barachuun barbaachisaadha. Akka waan foon namaa yookiin immoo foon isaa kutee namaa kennutti kan laalu namoota baay'eetu jira waan ta'eef bakkaachuu akkasitti ilaalina akkasitti yaadina. Waliin taanee sagalee waaqayyoo haa barannu. Warreen baay'een isaanii addunyaa keessa jiran sagalee waaqayyoo maal akka ta'e kan hin beekne baay'ee jiru. Isaan itti haa beeksisnu. Sheer goonee isaan itti haa beeksisnu. Sagalee waaqayyoo waliin haa barannudha. Kaayyoon isaa egaati. Isinis hundi keessan egaa gara chaayinaalii kanaatti dhuftanii sagalee waaqayyoo barachuudhaaf abdii guutuudhaan gaafii yeroo darbe irraa hafe akka isin eeggachaa jirtan abdii qabna. Guyyaa har'aa eegaatii kutaa lammaffaa qophii keenyaatti kan itti fufnu yeroo darbee waa'ee kabaroo irratti kan nuti dhaabne jechuudha. Dhagaan kabaroo keessa jiru meeqadha isa jedhu 5dha. Dhagaan sun akkuma ulfaatu iccitiiwwan mana amantaa keenyaa 5 kan ta'an sunis isaanis ni ulfaatu. Isaanis namni amantaa isaatti cimee waan isaaf barbaachisu hin beekne iccitiiwwan utubaa 5 kan jedhaman sana namni hubatee hin beekne egaa mana amantaa keessatti namoonni baay'een shakkanii mana amantaa kan lakkisanii kan deemaniif kanaafidha. Icciticha sirriitti barachuun barbaachisaadha waan ta'eefidha. Gara fuulduraatti waan baay'eedha kan waliin laaluu dandeenyu. Keessumattuu isin ni dhaggeeffattu taanaan nu hordoftu taanaan barsiisota isin barbaaddanii fi beekumsa gahaa qaban isinii dabarsuu barbaadan isiniif affeeruudhaaf wanti duubatti nu deebisu hin jiru. Akkasumallee fiilmiiwwan afuuraa isiniif dhiyeessuu, faaruuwwan afuuraa isiniif dhiyeessuu hin dandeenya. Istiidiyoon biraa istiidiyoo gurguddaan jira. Kaameraa guutuu kan qaban, waan guutuu waan baay'ee kan qaban hedduu isaanii jiru. Nuti garuu isa qabaanne osoo hin taane sagalee waaqayyoo amma humna keenya isiniif dabarsuudhaaf waan hundumtuu bareedina yookiin kaameraa kwaalitii isaa osoo hin taane kwaalitiin nuti ittiin isinii dhiyeessaa jirru akka gadi bu'aa ta'e hin beekna. Bilbila fa'aa fayyadamneeti kan isinii dhiyeessaa jirru. Kompiitara gahaadhaan kan isinii dhiyeessaa jirru. Akkasii sagalee waaqayyoo barattaniif akka hubattaniif waan ta'eef egaa isinis kanarratti xiyyeeffachuudhaan waliin taanee hin hojjanna yoo ta'e immoo kana furree kana caalayyuu chaayinaalee guddaa taasisnee wajjin sagalee waaqayyoo barachuu fi barsiisota hedduu abbooleellee dabalataan affeeruu hin dandeenya. Kanaafuu jabaadha sagalee waaqayyoo baradhaa. Guyyaa har'aa egaa bakkuma jalqaba itti dhaabneeti kan nuti kaanu. Barsiisaa keenya barsiisaa Fayyisaa Mul'isaati yeroo darbe wajjin gaafiif deebii kan taasisaa turre. Kutaa lammaffaan itti fufaa waa'ee kabaroo irraatti kan nuti dhaabne achumaa kaanee kan itti fufnu ta'a waan ta'eef iyyuu qophii keenya guutummaa isaa dhaggeeffadhaa. Koomentii jalatti yaada keessan nuuf kennaa. Nu jajjabeessaa isiniin jenna. Waaqayyo hunduma keenya faana ta'u. Fida jechuudha. Phaawulosi manni masaranni isaa gadi fagaatee ijaarramne bubbeen gaafa bubbisu qilleensi gaafa qilleensa'u manitti fuudhee deemuun isaan oolu akkuma jedhe namni iccitii kana hin baranne namni sirriitti hin beekne kufuun isaan oolu amantaa sana gadhiisuus isaa shakkuun isaan oolu kan jedhameef kanaafidha jechuudha. Egaa icciticha akkuma dhagaan ulfaatu sana iccitichi ulfaatadha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos illee egaa akkuma 666 akkuma gara fansanaa laangeedhaan fakkeenya sanatti fakkaata kan mormatti kaawwannu kuni. Uffanni illee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo Niqoodimoosii fi Yoosefittiin kafananiiru. Kanaaf isa fakkaatee fakkeenya sanaaf jecha kabaruun waan baay'ee nu barsiisa jechuudha. Gara biraatti darbina. Gaafiin keenya inni biraa marawaa yookiin dawulii jedhu abbooleen keenya sarara darbee immoo bilbilallee jedhama mana amantaa keenya keessatti sagalee guddaa qaba. Inni kun maaliin fakkeeffama kan jedhudha. Egaa bilbila jechuun ni anan beeku tachii dharreedha tachii fi Nokiyaa fa'aadha. Mee dawalumaa jennu. Dawwala ishee. Dawalumaa jennu yookaan marawaa jennu. Marawaa. Egaa dawuliin kun kiristaanota dammaqsuuf gargaara. Barsiisan keenya Mirataa Basaffaarree yommuu barsiisan tokko waan jedhanii የማንቂያ ደውል jedhanii. የማንቂያ ደውል sibkatii isaaniitiin isaa jedhan malee egaa jechi dheedhichisuma kana fakkaata jechuudha. Namni tokko yommuu sagalee mirwaa sanii dhaga'e wayyaa kadhannaan yeroon kadhannaa ga'e jedhee hirriba isaatii dammaqee gara mana amantaa deeme jechuudha. Jechi dheedhin yookaan jechi sirriin jechi icitii biraan qabne namni tokko isa kanadha.
Lammaffaan barwaanumti kunirra yommuu rukutamu callisaniituma qaxaqqatan seera qabdi. Yommuu dura rukutan suuta rukutaniit gara sadarkaa sadaffaatti mucaan daddafanii rukutu jechuudha. Inni suuta rukutanis inni dura of eeggannoodha. Kiristaanonni dafaa koottaa dammaqsu jechuudha. Namni tokko gaa hirribaa ka'a. Kun egaa icitumaan nu galu hirribaa ka'a hin rafaa. Sagalee dawaliisanii yookaaniif marwaasanii yommuu dhagaye hin ka'a jechuudha. Ka'ee immoo kaateetuma mana amantaan hin dhufaare hin dhufu. Fuula isaa dhiqataa qaama isaa irra dhiqachuu danda'a. Yoo duraan qophaa'uu baate egaa sa'aatiin hirriba nama dabuu dandeessi. Hirriba jechuun gaa baay'eedha iccitiin hirribaa kun gaa ani hirriba nama jaalachiisus jira mitiire akka mana amantaan dhaqne tsaraamoo fi daraamoon jiru isaan amma xiqqoo ishii gaa kadhannaan tsalootii ga'e kana xinnoo ishii hirriba namarratti dabalu waan ta'eef dawalittiin immoo yommuu dawwalan sana keechi namaa hin dammaqaa. Kiristaanonni hunduu gara mana amantaa dhaquudhaaf ni ka'u jechuudha. Yommuu kana hin ka'uu fuula isaanii hin dhiqatu. Qaama isaaniirree waan tokko naxalaa hin sisirreeffatu. Saniin booda inni lammataa itti fufaa xinnoo ishii fixinatiin hin dabala jechuudha. Dafaa jechuudha. Daddafaa jechuudha. Inni macarrashaa mana amantaa seera qabdi. Fakkeenyaaf qiddaasiin erga calqabamee booda hin seeninaa kan jedhamu. Maahileetiin oduu erga calqabamee booda seenuun dhorkaadha. Akka naannoo tajaajila biraatti jechuudha. Maaliif dhuma gubbaatti daddafanii rukutuu sun dafaa kanaan booda seenuun hin danda'amu jechuudha. Egaa kanarratti maal kaasuu dandeenya? Maanqaa dawliin kun musurroota kurna fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf musurroonni 10 kun Iyyasuus Kiristoos yeroo baay'ee dawalii isaan dhageechisa ture. Dawalii Waaqayyo nama dhageechisu sagalee Waaqayyo dawaliin sagalee Waaqayyootiin si fakkeeffama. Wangeelaan fakkeeffama. Maaliif fakkeeffama yoo jenne dawalii san yookaan marawwaa san dhageenyeetoo ergaa inni nu dabarsisanii dhageenye gara mana Waaqayyoo dhaqnee eenyu kadhanna? Waaqayyo kadhanna jechuudha. Waaqayyo immoo maal irratti hundoomani kadhanna? Sagaluma isaa kadhanna. Sagaluma isaa isa baranne saniin deebinee kadhanna jechuudha. Ijaa kanaaf gaa dawaliin kun sagalee Waaqayyootiin isin fakkeeffama jechuudha. Nama dammaqsuudhaan fakkeeffama jechuudha. Antee የምታንቀላፋ ንቃ jedha Amaariffaan. Ati inni rafte dammaqi. Iyyasuus Kiristoos maal godha jedhaa? Siif ibsaa jedha. Egaa maaliif gaa isa rafe san dammaqsuuf dawaliin kun hin dawwalama. Saniin booda gara mana Iyyasuus Kiristoos yommuu dhaqe immoo iccitii baay'eeti isaa ifaa hin barataa. Dawaliin kun fakkeenya sagalee Waaqayyootiin irree hin fakkeeffama jechuudha. Haalli rukunnaa isaa gizee 3 inni duraa akeekkachiisa ka'a jechuudha. Inni lammataa daddafaa jechuudha. Inni sadaffaa immoo ammas daddafaa bakka cufamuuf jechuudha. Egaa waa'ee musurroota kurnanii kaasen ture. Hundi isaaniitu 5 isaanii ibsaa qabataniiru. 5 isaanii immoo hin qaban. Amma warri ibsaa qaban suni warri ibsaa hin qabne sun dhiifama. Warri ibsaa hin qabne sun amma aduun dhiitteerti jedhani. Dhuguma ammas dhiitaa jirti bara. Amma aduun dhiitteerti. Ibsaa deemee bituu hin dandeenyu. Suuqii hundi cufameera. Deemnee wangeela barachuu hin dandeenyu. Si'achi manni amantaa cufameera. Barsiisonnis dhumaniiru. Isa jedhu dhagaa. Amma gaa suuqiin cufameera. Eessaa binna jenna? Nuufuun ga'u. Kan nu qabanne nuufuun. Amantaan nu qabanne. Bigibaariin nu qabanne. Hojjaan nu qabanne numaaf ta'a. Siif hin ta'u. Deemi biteedhanii. Amma gaa yeroodhaa fi musurrichi dhufee barri qosoqqosaa jira. Isaan kana nuu bani jechaa jiru. Warra ibsaa qabatuuf banuudhaaf musurrichi qophaa'eera. Isaan sun immoo bituu dhaqanii yommuu deebi'anii dhufanitti cufameera. Banamuu hin danda'amu. Amma ankoorko'an. Maaloo yaa gooftaa nuu bani. Maaliin maqaa keetiin timbiitiin dubbanne? Maqaa keetiin rakkataan gargaarre? Maqaa keetiin nama fayyisne? Dhuguman isin jedhaati. Bakka isin dhuftanii ani isin beeku jedheetu deebiitti kennee barri sun itti cufame jechaadha. Maalirraa kan ka'e dawalii san dhaga'uu baachuurraa kan ka'e jechuudha. Kun hunduugaa dawalii wanta fakkeeffamuuf waa baay'eedha. Har'arree taanaan kiristaanonni gaa maal ta'uu qabu? Yommuu dawalii mana amantaa dhagaan oduun dhagahin dur seerri mana amantaa halkanis maahileetis haa ta'u qiddaasis haa ta'u sa'aatii meeqarraa galee ka'ee akka eegalu hin beekamu waan ta'eef
Waaqayyo guyyaatti yeroo torba na galateeffadha jedha. Yeroo torban kan immoo dawaliin hin dawwalamu. Dawaliin guyyaatti gizee tokko kan gizee lamarree dawalamuu danda'a. Ofuma dawalii Waaqayyo tokkichi nama dhageechise san ofuma ofii dawalii ta'aniitoo fakkeenya dawalii kanaa ta'anii deemanii Waaqayyo irraa barakaa argachuun irree eebbifamuun irree miseensa mootummaa Waaqayyoo ta'uun irree hin barbaachisa jechuudha. Gaafii kana kanumaan oduu gabaabsiniin gammada. Baay'ee gaariidha. Egaa keessumattuu dawaliin kun waan guddaadha kan nu barsiisu jireenya keenya keessatti. Inumaatu waan isin kaastan waan yaadadhe. Fakkeenyaaf dawaliin gaafa dawwalamu hirriba keessaa akka nuti kaanuufi. Hirriba keessaa kaanee gara mana amantaatti akka dhufnuufi. Isarra darbee immoo xiqqoo immoo fixinatiinsaa yookiin immoo saffisni isaallee isa duraarra immoo giddu galeessummaan hin dabala. Dhumarratti garuu daddafamee rukutamaa. Kanaan booddee cufamuufi waan ta'eef iyyuu daddafaa gara mana amantaatti kottaa kan jedhu ibsaa jettanii yaada gaariidha. As keessatti egaa hirriba kan fakkeeffamu cubbuun illee hirribaan kan fakkeeffamu. Kana jechuun hirriba keessa kan jirtan dammaqaa. Hirriba cubbuu keessa kan jirtan ka'aa. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaatteetti waan ta'eef iyyuu gaabbii galaa. Gaabbii hin galle taanaan akkuma dubartoota kurnanitti cufame sana egaa mootummaa Waaqayyoo galuu hin dandeessan isinitti cufama. Osoo barrichi hin cufamin gara Waaqayyootti deebi'aa kan jedhu kan inni of keessaa qabu ergaa guddaadha. Isarra darbee Yohaannis illee nu yaadachiisa. Yohaannis cuuphaan egaa barahaa keessa deemee yommuu barsiisaa turetti mootummaa Waaqayyoo dhiyaatteetti yaada qalbii keessanii jijjiirradhaa. Gaabbii galaa jedhee yommuu barsiisaa turetti egaa gara Waaqayyootti akka isaan deebi'an. Gaabbii hin galle taanaan egaa mukti firee hin qabne mukti faayidaadhaaf hin oolle muramuun isaan oolu jedhee jala muree dubbate. Warri galaa sana hin qabne ammas warri rafaa jiran osoo wangeelli itti lallabamaa jiru osoo itti dubbatamaa jiru osoo dhagaa jiru ammas kan rafaa jiran egaa dukkanni Si'oolii akkuma daabiloosiin waaqa ta'uudhaaf hawwee aangoo Waaqayyoo fudhachuudhaaf deeme sana yommuu aangoo sana fudhachuudhaaf jedhu waaqummaa Waaqayyoo sana hansaa godhachuu waan barbaadeef jecha kabaja isaadhaaf jecha kan Waaqayyoo gaafa balleessu akkuma isa nyaate nutis immoo jireenya biyya lafaadhaaf jecha isa darbuuf jecha sagalee Waaqayyoo osoo dhageenyu akka waan hin dhageenyetti gurra keenya duudaa taasisne gurra keenya cufannee nisa'aa galuu dhiisuun fakkeenya namni tokko waa balleessitee gaabbii galii gaafa jedhamee abbooliin itti dubbatan inni ani maalan gaabbii hojjedhe waan gaabbii maalan balleesse kan jedhan jedhu. Anumaayyuu yakkine yakka takkallee hin qabu kan jedhanii dubbatan jedhu. Dhumarratti egaa balbalichi cufamnaan isaan booddee gaabbii galuun hin danda'amu waan ta'eef ammarraa eegallee gaabbii galuun gara Waaqayyootti deebi'u yaada keenya sirreeffachuun barbaachisaadha. Dawwaliin sun mallattoo yookiin immoo bilbila Waaqayyoo gara Waaqayyootti kan nu geessuu danda'u fakkeenyaan isaati jechuudha. Guddaa galatoomaa isiniin jecha gara gaaffii biraatti kan nuti ceenu. Inni biraa abbooliin keenya gaaffii torbaffaa irratti kan ga'e abbooliin keenya yeroo baay'ee rifeensa isaanii kan dheereffatan jiru akkasuma areeda isaanii dheereffatanii kan deeman ni jiru. Inni kun akka mana amantaa keenyatti ni eeyyamamaa. Macaafni qulqulluun dhiironni rifeensa isaanii haa gabaaffatan jedha. Dubartoonni immoo haa guggatan jedha waan ta'eef iyyuu seerri mana amantaa keenya asirratti maal jedha isa jedhu. Haa ta'u seerri mana amantaa wanta kitaaba qulqulluun jedhu hin deeggara malee hin diigu. Haa ta'u malee yeroodhaaf sabni rifeensa isaanii akka dheereffatan eeyyamameef hin jiru. Seera oriitii keessa naaziraawii warri jedhaman fakkeenyaaf dabbasaa isaanii hin dheeressu. Maaliif humni Waaqayyoo dabbasaa isaanii irra bula waan ta'eef. Fakkeenyaaf Soomsoon fudhachuu dandeenya. Soomsoon humni Waaqayyoo dabbasaa isaarra ture. Egaa naaziraawonni Filisxeemonni saboonni adda addaa yommuu isarratti ka'an Soomsoon kun maal godha? Bakka isaanii bu'eet isaan barbadeesse abbaa mirgaa isaan taasisaa ture jechaadha. Akkuma kitaabni jedhutti egaa humni Waaqayyoo maalirra ture jechuudha? Dabbasaa Soomsoon irra ture jechuudha. Amma egaa maal jedha namoonni yommuu mammaakan akka abaluuttan sirbaanii Morma nama jallisa bakka akka abaluut taanaa miti amma. Akka abaluut taanaa miti. Soomsoniif Waaqayyo kennaa sana yoo kenne namni biraas immoo kennaa biraa qaba. Kennuma namaa kenname sanitti fayyadamuudha. Abalu masqaliidhaan agaanintii baasee ittiin taphata jedhee namichi aangoo hin qabne tokko masqalii baatee iddoo masqalii nama tokko qataqqate seexanni itti kolfaman hin bahuufi. Humna Soomsoon arganne san arganna jedhanii namoonni baay'een dogoggoraan dabbasaa magarsu jechuudha. Abbaa barbaade iyyuu haa ta'u
Naaziraawii warra jedhamu. Yesuus Kiristoos raajotaan Naaziraawii jedhamee dubbate waan ta'eef gara maalii deemeera? Gara Naazireet deemeera. Naaziraawii jechuun kabaja guddaa, saba guddaa, lammummaa guddaa jechuudha. Akkuma har'a kinoo homaagaa seera kiristaanummaa keessatti irree olaantummaa isaanii ilaannee yoo isaanis kamayyuu baanne Ameerikaanonni amma namni diivii Ameerikaa qabu tokko akka biyya keenyatti maal jedhama akka biyya lafaatti nama baay'ee abbaa qabeenyaa kabajamaa kabaja guddaa qabu jennee ilaallama. Naaziraawiinis akkasuma ture jechuudha. Maaliif humni isaanii maalirra jira? Dabbasaarra jira jechuudha. Akka aadaattis amma biyya tokko yoo fudhatte for example Jamaayikaa odoo deemte Jamaayikaawiyaan warri Jamaayikaa dabbasaa isaaniin dheeressu. Wallisaa biyya kanaa tokko Bob Marley kan jedhaniin amma bara nugusa darbee keessa kan ture arguu dandeenya dabbasaa isaanii dheeraa. Aadaa isaaniiti jechuudha. Aadaa isaaniiti malee amantaa miti jechuudha. Isaan aadaadha. Garuu akka aadaa isaaniitti wanni dabbasaa san isaan magarsiisu isaan duuba afurri wayii jiraachuu mala. Inni gaa icitiidha hin beeka. Haa ta'u malee kiristaanni kamiyyuu Ortodoksii Tawaahidoo keessatti jechuudha. Akkuma qulqullichi Phaawulos jechuun ibsa mana amantaa jenna. Waa'ee mana amantaa sirriitti danaagiloota sajajeera, daaqonoota sajajeera, luboota sajajeera, episkooposaata sajajeera, ahizaabii sajajeera. Kiristoos karaansaa waa hedduu dabarsa jechuudha. Hijaa kanaaf gara dubartoonni dabbasaa isaanii haa shaffanatan yookaan yaa haguuggatan. Dhiirri immoo dabbasaa isaa dheerechuun akka hin barbaachifne uumamni irree isin hin barsiisu jedhama. Kitaaba galmeessa irratti jechuudha. Ijaa kanaaf gaa walumaa galatti nuti maal jennaa akka mana amantaa keenyatti dabbasaa dheerechuun warra eeyyamameef warra naaziraawii jedhamaniif ture. Inni immoo har'a hin barbaachisu. Har'a hunduu Iyesuus Kiristoosiin afeera. Isaaniif warra hin barbaachisu. Seera oriitii keessa akkasitti fayyadamaa turanii har'a humni eenyutu yoo jenne humni eenyutu har'a saba amaneef fannoo Iyesuus Kiristoosii. Fannoo gooftaa Iyesuus Kiristoosiin ala wantan ittiin dhaadadhu hin qabu jedhee qulqullichi Phaawulos akkuma dubbate sana har'a humna godhachuu kan dandeenyu waa hedduutu jira. Fannoon humna keenya, saballi humna keenya, imnatiin humna keenya. Fakkeenyaaf waa'ee imnatii kana waggaatti namoonni baay'een hin mufatu. Biyyeen maal namaa godha jedhu. Si ajaa'iba. Imnatiin garuu namaa godha. Namichi tokko Ni'imaan kan jedhamutu jira. Mootii yookaan fi jaandarabaa biyya Sooriyaatti ture lamsiidhaan rukutamee jedha. Amma hojjettuun takka mana isaa jirti. Hojjettuu kana faana egaa seenaa isaa irra abbootiin akkuma arganitti dubbatu garuu kitaaba irra kan jiru hojjettuu isaa faana Nabiyyuu Elsaa kan jedhamu dakka mazmuriin Eeliyaas sararatanyaa isaa faana wal argee. Namichi mana isaatti teessu kun maal ta'e jedhee gaafanna lamsiitu rukute. Mee dhaqiitii Yordaanos dhaqiitii cuuphanne. Jennaan maalan godha Yordaanos yoo Yordaanos dhaqxee cuuphamte lamsiin kun sirraa bada jedheen. Lamsii yoo Yordaanos dhaqee cuuphamu booda ishii dhaga'uu dideet Elsaadhaan kallattuma wal argan. Ammas Elsaan ittiin inde yoo lagaan lagdi biyya kiyyaa guute miti maaltu Yordaanos darasii tiraanispoortii baasee bu'ee xaaree maaltu nageesse. Ilaa bu'anii xaaran malee waan bu'anii baanii malee fayyinni hin jiru ishii. Kana egaa eenyurraa baranna? Kiristoosummaa irraa baranna jechuudha. Saniin booda Ni'imaan hin dide. Dideet laga naannoo isaa keessatti akkuma Elsaan jedhee sanatti gizee 7 ba'ee gizee 7 culluxxoo jenna waggaa cuuphamu. Lamsii sun hinduumitti bal'atee ammas laga Yordaanos tuffate. Laga taanaan asoo jira waan jedhe. Har'as namoonni wanta Waaqayyo irra bulee nama fayyisu tokko tuffatan dhibeen isaanii itti bal'ata malee fayyan jechuudha. Warri sabara tuffatanis, warri tsillaatee tuffatanis, warri masqalii tuffatanis kidatiin isaanii ijoollee ol ta'uun isaanii ittuma fafa malee wanti isaanii hin jirudha. Isaan irree fayyina jechaa jiru hin fayyan jechuudha. Ijaaga booda gara Yordaanos deeme. Yordaanos deemes sabala cuuphame akkuma rakkannaan jechuudha. Amma hin fayyi. Biyya kanaa naa kenni fudhadheen gala jedhee mootii biyya sanaa gaafate. Biyyee san fudhatee mana isaatti gale jechuudha. Har'agaa imnatii jennee mana amantaa dhaqnee biyyee ishiirree yoo diddibanne fayyitu jedhanii abbootii wanti nu barsiisan gaa
qabata kana hunda qaba jechuudha. Bartalimoos illee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos an cufa isaa lafatti biyyoo sana laaffisee ija isaa dibee fayyisee. Akkas. Innaa biyyeen illee waaqayyo irra bulee nu fayyisuu danda'an. Nu fayyisuu danda'an. Ijaa kanaaf gaa amma gaa akka aadaatti namoonni dabbasaa isaanii yommuu dheereffatan waan biraa bukkee qabuu danda'u. Akkuma aadaa naannootti amma fakkeenyaaf namoonni amantaa aadaa gaggeessan tokko dabbasaan addatan. Kana gaa ajaja eenyutiin akka raawwatan asuma naannoo irraa barachuu dandeenya. Warri hin dalaguu ayyaana baatu maal jedhu jennaan fakkeenyaaf dabbasaa isaanii hin addatan. Eenyutu dhowwu afuriyyatu dhowwa jechuudha. Maaliif agaanintiin lakkoofsa dabbasaa isaaniitiin keessa ta'a jechuudha. Kuni meeshaa isaa taasifachuudhaaf seexanni icciitiidhaan akka hin qulqulloofne seexanni qulqulluun jaalatu waan ta'eef akka hin qulqulloofne taasisa jechuudha. Saniin ala namni kamiyyuu dabbasaa isaa sirreeffachuu qaba. Humni dabbasaa irra bulu har'a hin jiru. Humni areeda irra bulu har'a hin jiru. Fakkeenyaaf Aroon areeda isaa akka dheereffatu hin eeyyamameef jecha Sidqiin qulqullootaa mataa isaatii kaasee hanga laphee isaatti kan ga'u areeda Aroon fakkeeffamaa jedha. Amma fakkeenyaaf abbootiin isa laalaniirre dabbasaa isaanii areeda isaanii kan dheerechan jiru. Egaa maal jedhu akkana waggaa qaban ከጺም ቂም ይሻላል ቂም ይዞ ጺም jedhu ቂም ይዞ ጺም jechuun ቂም ጺም amma ilaalaale waluma bira waluma bukkee jiru si galaam dabbasichas gaa qiimittiinis immoo bakkanuma jirti qiiminnaa ጺም ወይም ቂም ይዞ ጺም jedhu egaa abbootiin yommuu nama barsiisan jechuudha isa kana yookaan isa askeechaa buqqisu yookaan qiimicha buqqisanii isa kana magarsuudha yookaan immoo sirumatti dhiyeessuudha dabbasaa magarsuu hiika tokkollee hin qabu. Hin eeyyamamne gabaabsuudha. Kan eeyyamameef dubartootaa fi kan dubartootaa fi kan dhiiraa dhiira. Lafa keenya walumaa galatti gaa kiristaan wanna halagaa ta'e tokko ofirratti hin hojjenne. Yoonum utuma ta'eyyuu fakkeenyaaf Saamsoon yeroo sana humna sanatti fayyadame Israa'eloota bilisa baasaa ture. Waan biraa hamaatti hin hojjenne. Gama biraammoo qulqulluu Yohaannis Cuuphaas fudhachuu dandeenya. Waaqayyo akka inni rifeensi isaa irraan addamnillee kakuu haaraa keessatti illee isaaf iyyameera. ግን hojiin inni hojjechaa ture maal inni jennee yoo gamaggamne namoota gara gaabbiitti fiduudha. Warreen cuuphamne akka isaan cuuphaman gochuudha. Isarra darbee rifeensa mataa miti qaama guutuullee akka dabbasaasaa ta'u Abuna Gabra Manfas Qiddusiif kenneera. Kennaa guddaadha kun. ግን ani immoo akka Gabra Manfas Qiddusiin ta'a yoon jedhee ይከብዳል ይኑልፋታ akkuma balutti sirbina jennee akkas taati jechuudha. Sila kanaafi ቢሆንም yoo ta'ellee waan gaarii akka abbootiin keenya hojjetan sana warreen akkasitti dheeressan illee yoo jiraatan waan gaarii abbootiin keenya akka Abuna Gabra Manfas Qiddus biyyaaf kadhatee waggaa 100 guutuu bishaan keessa dhaabbate kan isaan dhamaan waa'ee qarshiif miti waa'ee baajetaaf miti waa'ee waan biraaf miti kan isaan dhamaa turan namoonni biyya lafaarra jiran hundumtuu mootummaa waaqayyo akka dhaalaniif mootummaa waaqayyotti akka isaan walitti sassaabamaniif waan ta'eef biyya lafaa tuffatanii warri isa duukaa bu'anii hojii gaarii hojjetan kennaa guddaadhaan akkasitti isaaniif kennameera. Afurri tokkodha. Kennaan gargar akkuma jedhamu egaa namoonni kennaa isaaniitti fayyadamuun barbaachisaadha isa jedhudha jechuudha. Ergaan nuti dabarsinu gara gaaffii 8ffaatti darbina. Gaaffii 8ffaan guyyaa yaadannoo qulqullootaa ibsaan ibsamu jira jechuudha. Ibsaan kun fakkeenya maaliiti? Maaliif ibsama isa jedhu? Gaaffii. Baay'ee gaariidha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu barsiisus akkas jedheera. Ibsaan keechan saba kan fuulduratti yaa'uuf jedheera qulqullootanii. Egaa Amaariffaan irra yommuu jennu maabiraataachuu basa ofiitii biraa jechuudha. Ibsaa jechuun gaa ibsaa shaamaa yookaan xaafii miti. Hojii qulqullinaa jechuudha. Hojii qulqullinaa jechuun nama wal jaalachiisuu jechuudha. Nama gaara gaabbitti fiduu jechuudha. Hojii seexanaa irratti hiriiruu jechuudha. Walumaa galatti hojii gaarii ibsaan keechan qabsoon keechan nama fuulduratti ifa ta'ee haa mul'atu. Namni isinirraa yaa baratu. Isin waan gaarii hojjedhaati. Isin waan gaarii dalagaati namni immoo sirnaan haa hojjetu. Hojjedhe egaa duuka bu'oota isaa barsiisee ture jechuudha. Egaa ibsaan gaa yaadannoo qulqulloota irratti ibsinu kun hojiin isaanii akka ibsaa kanaatti ifa ture. Isa jedhu calaqqisiisuuf malee nuti ibsaa achirratti ibsineedha kabajni isaanii dabalu irraa hir'isuus jiru jechuudha. Kanaadha kabajaa fi
hojii isaanii reflect yookaan fi calaqqisiisuuf jecha ibsaa yaadannoo isaan irratti ibsina jechuudha. Akkuma jedhame egaa yaadannoon qulqullootaa kun hin ulfaata. Yaadannoon qulqullootaa bara baraaf jiraata jedha. Gi'iziidhaan irree wayi jedha. Zikra ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ jedha. የጻድቅ መታሰቢያ ለዘላለም ይኖራል jedhamu Amaariffaani. Egaa ለዘላለም ይኖራል jechuun kun yookaan bara baraaf jiraata jechuun kun har'a ibsinee har'a taabota Takla Hayimaanotii baafne iftaan hin dhiifnu jechuudha. Bara baraaf yaadannoon dabarreessiniif kenna jedhee Waaqayyo akkuma waadaa galeef sana tsirqiin isaan hojjetan kun wanti isaan hojjetan kun bara baraaf jiraata. Eenyu harka jiraata? Waaqa harka jiraata. Nu bira jiraata jechaadha. Maal nu biraa godha ittiin fayyina? Yaa seexanana maqaa Takla Hayimaanotiin rukutame yoo jenne hin rukutamu. Maqaa Arseematiin rukutame yoo jenne hin rukutamu. Maqaa Goorgisiitiin rukutame yoo jenne hin rukutamu. Maqaa Takla Hayimaanotiin rukutame yoo jenne hin rukutamu. Egaa maaliif yaadannoo isaanii sun gaa bara baraan nu wajjin jiraata. Kana hundayyuu kan hojjetu yaadannoo Waaqayyo isaaniif kenne santu waa hunda hojjeta jechuudha. Eenyu irratti hojjeta yoo jenne diina keenya irratti hojjeta jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yommuu dhibame tsabala dhaqaa. Takla Hayimaanotiin har'a lafa hin jiranii. Gabra Manfas Qidduus fooniin lafa hin jiranii. Hojii isaanii garuu bara baraa hi'aawu ta'ee jiraata jechuudha. Hojii isaanii akkuma hojii Waaqayyoo ijaan hin mul'atu jechaadha. Hundi keenya amma Waaqayyo namanna Waaqayyo garuu namni ijaan argan jiru. Waaqni akkanumatti hojii isaatiin mul'ata jechuudha. Habashaan nuti namni walumaa galatti Habashaas haa ta'u, Faranjiis haa ta'u, eenyu all of the peoples eenyuyyuu haa ta'u maal barbaada? Waan wayii ijaan arguu barbaada jechuudha. Kiristoosumarra yommuu qortu Ayihudoonni maal jette yeroo sanitti mee abbaa kee nutti agarsiisitii nu gahaa jedhanii. Abina saayyenina ibaqanaal jedhani Amaariffa. Amma ana argitan taanaan abbaas argitan aniif abbaan tokko jedhe. Egaa garaagarumsi nu jidduun jiru jedheen. Egaa maaliif isaan amma yeroo san Kiristoos maaliif kana gaafatu arganii amanu. Akkuma isa argassanitti isa inni fooniin itti mul'ate abbaa fi hafuurri qulqulluunis immoo icitiidha wajjumaan jiru. Kiristoos har'as jira, borus hin jiraata. Yaadannoon qulqulloota Cufiiti. Yaadannoon qulqullootaatti. Dhiifama addaan kunne waa'ee yaadannoo qulqulloota irratti amma yaadannoon qulqulloota bara baraaf hin jiraata. Zikra ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ eenyuuf jiraata? Nuuf jiraata. Isaan amma iddoo kabajaa jiru. Waadaan Waaqayyo isaanii galee jira. Kabajaan jiru jechuudha. Nu garuu itti fayyadamaa jiru. Duris taanan, durattis taanan Gabra Manfas Qidduus biyya Iskindiriyaatti dhufanii biyya kanaaf tsalootii godhanii immoo jedhan biyya tokkoof bar tsalootii gochuun callisanii miti. Naannoo cubbuu hojjetetu jira. Naannoo dogoggoretu jira. Waaqayyo immoo biyya kana balleessuu waan hin barbaanne biyya barreessuu hin barbaanne tokko qulqulloota gara isaaniitti erga jechuudha. Fakkeenyaaf saba Nanawwee irraa fudhachuu dandeenya. Nanawween baay'istee cubbuu hojjette yeroo sanitti cubbuu hojjennaan Yoonaas gara isaaniitti ergee Yoonaas garuu gara Nanawwee deemuu dhiisetti gara fedhii isaa deeme. Booda gara fedhii isaatti yommuu deemu ilaa hojii Waaqayyoo dhiisanii gara biraa yoo deeman waan biraatu nama mudata. Kana hubachaa deema. Namni iddootti ergame tokko dhiise jechuudha. Gara biraa yoo deemu waan biraatti isa mudata. Inni garuu akka yeroo sanitti waan inni natti homaa hin callisa maalla godha jedhee yaadee ture. Garuu eessa deemee Nanawwee dhiisee gara Tarsees deeme jechuudha. Bidiruu yaabbatee gara Tarsees yommuu deemu bidiruun kan eenyuti? Kan Waaqayyooti. Galaana Waaqayyoo irra deemte. የእግዚአብሔር ውሃዎች በመንፈስ ላይ ነበረ jedha Amaariffaan. Hafuurri Waaqayyoo bishaan irra ture jedha. Waaqayyo bishaan keessas jira. Qurxummii garaa qurxummii keessa jira. Amma inni gaa Waaqa jala ba'uuf jedhee waggaa galaana bidiruun galaana jidduu ga'u qilleensi markaba san yookaan bidiruu san garagalchuudhaaf raase yommuu kana saboonni achi keessa jiran hundumtuu waan itti amana
waamuu calqaban. Yoonaas yommuu kana Waaqayyo maal isa godhe? Waaqayyo hirriibanis ni hojjeta. Hirriiba irratti gadi gata jechuudha. Hirriibni Waaqayyo nama raffisuu fi inni agaanintiin nama raffisu gargar ishee. Inni tsaraamuu fi daraamuun nama raffisu gargar. Akkuma Yaaqoob yaadattu miti beekta. Finoota loozaa waggaa meeqa dhagaa boraafateera. Inni gaa hirriiba Waaqayyo jechuudha. Amma gaa hirriiba keessa yommuu dammaqu markabni baduu fi markabni sammaxuu fi maal goona? Nuyi umuu kaanirraa shaqanni keenyas baduu ka'eera. Ati waaqatti amantu tokko kaatee waamtu maaliif rafta jedhanii? Paasaanjeroonni jechuudha warri tasaafarii jechuudha. Amma jennaan. Anatu abboommii Waaqayyoo diigee gara hin taanetti deemaa jira waan ta'eef ana baasati galaana kanatti nagataa jedhe. Nuti cubbuudha. Lubbuu keenya irrattuu harka keenya hin kaasnu. Carraa walii haa buusnu jedha. Amma carraa yommuu walii buusan carrichi Yoonaas irratti bahe. Yoonaas gara galaanatti gadi darbatame. Haasaan baariin tokko hin liqimse. Eessa geesseet tufe? Nanawwuma geesseet tufe. Yommuu nanawwee geessee tufu ibiddi nanawweedhaas Waaqayyo asii gadi samiidhaa asii gadi deema. Wayyaa gaabbii galaa jennaan. Gaabbii cimaa guyyaa 3 galanii Waaqayyo ibidda san dhiisiseef jechuudha. Ilaa kaayyoo Waaqayyoo dhiisanii gara hin taane yoo deeman kunirree nama mudata jechuudha. Amma gaa nus immoo kennaa qulqullootaaf kenname san dhiifnee ammana kabaja qabu jecha. Odoo daandii keenyan deemnee waan hin barbaanne hojjenne Waaqayyo deemee kabajni isaanii nafu achumatti nu galcha jechuudha. Ijaa kanaaf maal gochuu qabna? Yaadannoon qulqullootaaf kennamu ibsaan mana qulqullummaa mana amantaa qulqulloota irratti dhufuun kan hojii isaanii ibsu, kan kabaja isaanii ibsu, yaadannoo isaanii immoo bara baraaf kan jiraatu, eenyu wajjin nu wajjin kan jiraatu, kan nu fayyaduudha. Ajennee dammaqna. Kanaafuu nuti amma yaadannoon qulqullootaa bara baraaf jiraata. Ibsaa dhiisii odoo danda'ame isaa olittuu isaaniif barbaachisa. Isa jedhudha qaba. Keessumattuu amma yeroo abbooliin keenya shaamaa ibsu akka ibsaatti fayyadamu shaamaa. Shaamaan sun gaafa ifu immoo hin baqa. Akkuma sana isaanillee foon isaanii osoo hin mararsiifatiin. Waan hundumaa osoo hin mararsiifatiin addunyaa kanaaf Kiristoosiif jedhanii aarsaa ta'an sana isa kana yaadachiisuudhaaf abbooliin keenya kan isaan ibsaa kana ibsan ta'uu isaadha jechuudha. Egaa dhugumatti seenaan qulqullootaa baay'eedha kan nama barsiisu. Ammas achi keessaa osoo hin bahin gaafiin tokko jira. Gaafichi maal jedhaa? Suuraa qulqullootaa gaafii taanu jechuudha. Suuraa qulqullootaa yeroo baay'ee maal irratti kaafama? Naxalaa irratti hin kaafama? Tisheertii irratti illee kaafameeti kan inni gurguramu jechuudha. Inni kuni akka seera amantaa keenyatti hin barbaachisa. Fakkeenyaaf naxalaan kun ammoo osoo irratti hojjetamee suuraan qulqullootaa kabaja qaba, ulfina qaba. Isarra darbee uffanni keenya iyyuu kabaja qaba saaxinii keessa ta'a. Garuu dafqi jira, hojii garaa garaa yommuu hojjetan uffanni sun xuraa'uun jira, hojiin miiccamuu danda'a, hojiin uffanni sun ciccituu danda'a. Inni kun mana amantaa keenya akkamitti barsiisti kan jedhudha. Egaa seerri mana amantaa kun iddoo lamatti qoodama. Waa'ee seera amantaa immoo jennaan maammaatti irreen caqasnee dogmaa fi qannoonaa kan jennutu jira. Dogmaan seera Waaqayyo bu'uuree jettuu ol siqsuu gadi siqsuun hin danda'amu. Qannoonaa jechuun immoo seera abbootiin amantaa qulqulloonni haa jennu walii galaniitu bu'uuranidha. Wanni akkanaa kun egaa yeroo baay'ee in uumama. Kuni amma naxalaa tokko irratti yookaan gaabii tokko irratti si'ilii madaana lamii yookaan Amaanu'eel isaa jedha waanuma ta'e yoo kaasne maaramiis goorgisiis. Kuni kabaja qulqullootaa ibsuu keenyaa miti. Yeroo dhaban magaa manni amantaa keenya yeroo baay'ee wanti sababeeffattu hedduutu jira. Wantichis akkuma haala yeroo har'aatti odoo ilaalle waa'ee baajetaatii, waa'ee maallaqaatii, mana amantaa akkanaa ijaaraa jirra, waan akkanaa jira, ijaa kanaafuu nu gargaaraa kan jedhan gaa bifa addaatiin calaqqisiisu jechuudha. Bifa addaatiin beeta kiristaanii Gabreelii ta'utti tiisheertii Gabreelii irratti kaasaniiti dhiyeessuu. Amma maal godha seete laphee kee atiraaktiisi godha wanti sun yeroo sanii ati amma yoo isa dhufanii si fuuldura qaban qulqullicha Gabri'eel seenaa isaarraa kaastee hin jaalatta waan ta'eef kiristaanni kumiyyuu hin jaalata waan ta'eef maal godha laphee kee harkisa jechuudha. Jaalattus jibbitus waan san baastee bitta jechuudha. Kuni karaa tokko gamnoonni akka gamnummaatti sitti fayyadamaa jiru. Wanta qulqulloota maqaa dhahe tokko immoo waan dhaabbataa ta'e irratti fayyadamu sirrii ta'a.
waan dhaabbataa ta'e, waan hin xuroofne tokko irratti, waan xiqqoo turu tokko irratti illee fayyadamuutu shaggaa ta'a. Wanta har'a bishaan lixee ciccitee achumaan badu irratti maqaa isaanii yoo keenya deebinee halkallattiidhaan ragaa biraata isaan irratti ba'aa jirra jechuudha. Isaanis boru akkanumatti badu jechuurree jedheerree diinni hiikuu danda'a. Garuu ni hiiknu diinni hiikuu danda'a. Ijaa kanaaf waan